بسم الله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين خيا خنفقو في إهو جرتن خنبدا في قموجي جرتن خنقرتي منيسوتا في أولا منيسوتا قوتني في قوتو الدنيا خيس جرتن هندنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتان تو تنقون الربقاتي بك جرتو تيسين هذا قبضو يتشارا سجرخون قويا نقيا قويا بلسما ربي سبحانه وتعالى خيسات ربين أمة خينيا في دو ربنا هاقولو يتشارا. arraan tanagaa akkuma gartee mata duree agartanitti daawwattoota keenya hordoftoota keenya kan fagoo fi dhihoo jirtanilleen anumaa waliin ana taatanii ana jechuun isin jechuun ana waliin hawaasa kiyya hawaasa qaalii hawaasa gaggaarii yeroo hunda ummata oromootiif quuqamu dhimma ummata oromootiif hirriiba dhabee jiru jireenya jiru ummata keenyaatiif yaaddawaa jiru dhiiraa fi dhalaan isaanii manguddoo fi manguddittiin isaanii xiqqaa fi guddaan sheekaa fi caalimaa fi qeesii fi abbaa gadaatii fi hundagaa walitti yaamee fixuu hin danda'u. warra waan kana nuti akka amantittis waliin nu qabu, nuti akka gartee hawaasattis waliin nu qabaa jiru, nuti akka gartee isteeta adda addaattillee walitti nu firoomsee firummaatiin daran cimsee walitti nu itichee walitti nu jabeessaa jiru dhaloota qubee jaarmee qubee jedhamu dargaggooteen akkasumatti qeerroo minisoottaadha, qarree minisoottaadha, akkasumatti ooyaa Oromo Youth Association dhaaba waldaya takkaa Oromoodha kan dargaggoodha kan jedhamu jechuudha. Dargaggoon tungaa bifa sadiin qindooytee haala sadii hin gartee walit dhuftee for a common goal dhimma walumaa galatti waloodhaan walitti gartee tokko nu godhu dhimma tokko irratti waliin sagalee ummata ukkaamamteef sagalee ta'uu irratti ummata miidhamaa jiruuf sagalee ta'uu keessatti kaayyoon isaaniitii fi wanni isaan carraaqaa jiraniif takkittiin ummanni keenya ukkaamama keessaa bahee gabrummaa jalaa bahee bilisa tahee akka rabbiin isa uumetti akka rabbiin jiru addunyaa tana keessatti jireenya kana hayyameefitti akka jiraatuuf du'a ummata kana galatoonfatuun narratti dirqama. Maaliif wal buusaa deemuu miti hoggayyuu wal jabeessaa deemuun keenya dirqama. Hamilee walitti dabalaa deemuun keenya dirqama. duraan dursee rabbii subhaanahu wa ta'aala ummata akkanaa dargaggoo akkanaa dargaggee akkanaa qarree fi qeerroo akkanaa dhaloota qubeedhaa qeerroo fi qeerree akkanaa tana nu keessatti rabbi subhaanahu wa ta'aala argamsiisuudhaaf galanni rabbiiti subhaanahu wa ta'aala. ummata keenya dhugaa jirtu beekaa namni namaan tola mukni baalaan tola kana hubadhaa hoggayyuu. arra minisootaan qarree fi qeerroo fi qubee fi ooyaa malee minisootaa ta'uu hin dandeessu kana beekaa. irkoon rabbiidha subhaanahu wa ta'aala. irkoon keenya rabbiidha. rabbii gaditti immoo du'aa'ii haadhaa fi abbaa keenyaa ta rabbii nuu qeebalee dhaloota kana gartee gabrummaa fudhachiisuu rabbiin subhaanahu wa ta'aala sammuu isaanii keessaa haqee gabrummaa sammuu isaanii bilisa godhe garaa isaanii bilisa godhe khalees qabsoo tanaaf hangafa isaan godhe waliigalaami qabsoo biyyaatii waliin walitti gartee nu hiirsee yerootti haga nuti akka mataa kiyyatti jiruu mataa keenyaatii fi
wantoonni gari osoo gartee dhiibbaan godhanii wallahi hamilee qarree fi qeerroo fi qubeetii fi ooya arguudhaan yeroo gari jireenya keenyallee tuffannee hojii isaaniitun nullee dammeestee akka hirmaanu godhaa jiran jechuu yeroo kun. Kanaafuu galata guddaa qabdan qeerroo ooya tarsiimoodhaan khaleessa qophiin isin qopheessitan khaleessa adabni isin garsiistan sun khaleessa tokkummaan isin calaqqistan sun khaleessa haalli bifti isin hiriira qabsoo akkas fakkaatutti gaggeessan sun akka nama tokkotti ittiin gammadee jira, akka nama tokkotti ittiin illee booneetiin jira, akka nama tokkotti maqaa minisootaati illee maqaa nutti gootan. Qabsoon tuni akka guyyaa takka qofa godhanii galuu hin taane illee hawaasa addunyaan illee garsiistanii jirtan. Khaleessa namni qarree fi qeerroo fi qubee fi ooyaan guyyuma tokko wacanii guyyuma takka iyyaniiti gandarraa galanii ja'anii nu hamataa turan jechuudha. Guyyaa 80 ol osoo manatti hin galle osoo firaasha bareedaa keessan san irratti gabbaatanii halkanii fi guyyaa maal godhuu qabna, bifa kamiin qindaa'uu qabna, walii galtee teenya akkamitti cimsuu qabna, akkamitti soso'uu qabna jettanii haalli isin godhaa jirtan dhugumatti haala laayyutti ilaalamuu miti. Seenaan gaarii keessatti rabbi isin haa galmeessu. Namni addunyaa tana keessatti gaafa inni gartee seenaan galmeessuu jalqabe guyyaa inni hawaasaaf hojjete. Nama garaaf jiraatee garaaf hin du'in ta'uu dhabuu keessaniif wallahi ittiin boone. Mataa ol nu qabsiisa. Guutuudhaan akka dubbannu nu gootan. Dhugumaan isin ja'a. Kanaafuu rabbiin waan keessan haa dubbatu. Aboo isin dubbattanii rabbiin waan keessan haa dubbatu. Aboo ummata beeleweef dubbattanii rabbiin waan keessan haa dubbatu. Ummata dhumaa jiruuf dubbattanii rabbiin jiruu teessan alaa mana keessan rabbiin gartee waliin haa jiraatu duba. Ummata miskiina ummata rakkoorra jiruuf wallahi sagalee taatanii rabbiin sagalee isin haa ta'u duba. Rabbii waywaata keessa rabbi isin hawwaatu. Aboo dargaggootiin rabbii beekumsa qabdan irratti beekumsa isin haa dabalu. Dandeettii qabdan irratti dandeettii isin haa dabalu. Fayyaa qabdan irratti fayyaa isin haa dabalu. Haadhaa fi abbaa keessanirraa rabbiin ija isaaniitirraa rabbi isin haa tiisu. Aboo dhaloota hawaasa isaa beekee dura rabbii isaa beekee xiqqaa guddaa isaa kabajee ollaa kabajee namaa sa'a isaa kabajee wallahi rabbiin hin xiqqeessu. Wallah maqaa rabbitti isin kakadha. Nama arraan tana nama miidhameef miidhaa nama miidhameetiif dahoote aboo nama miidhaa namarraa dhaabaa jee arraan tana sagaleete wallahi rabbii biraa galata guddaa qabda. Rabbii biraa galata guddaa qabda. Rabbi si haa jabeessu abbaa. Kanaafuu galatooma akkasumatti hawaasni dhuftan hawaasni Koloraa irraa dhuftan kalee hirmaatuudhaaf hawaasni Waashingtan DC irraa dhuftan hiriira kanarratti hirmaatuudhaaf ulfinaa fi wayyoomaa fi kabajaa guddaan galaa bakka dhuftanitti bakka irraa dhuftanitti umrii dheertuu tafayyaa fi ta'iimaanaa rabbi isin haa dabalu. Rabbi alaa mana keessan keessa rabbi haa jiraatu. Rabbi isin waliin haa jiraatu. Kanaafuu battalumaan abbootii amantaa akkasumatti hiriira kaleessa irratti argamtan ulfaadhaa galatoomaa isinin jenna. Hawwoon keenya gurguddaan haadhowwan keenya manguddoon keenya kan hiriira kana akkasitti bareechitan rabbi isin haa bareechu. Rabbi isin haa bareechu nje walii gallaami kan gartee mana keessa taa'ee isin arrabsu ka hiriira na argamne kammoo isin hiraarsuudhaaf Facebook baa taa'ee waan isin daleeydan laalee isin arrabsu san rabbi haa qajeelchu. Kana nima
hagartee hiriiratti hin argamne kammoo isin hiraarsuudhaaf viidiyoo keessan laalu footoo teessan laalu dayyuusa isinin jau inni nu dayyuusa kana beeka dayyuusni haga isaan jiru beek kana beek halkan guutuu dubartii teenya footoo isaanii gaggaragalchaa laalaa bula dubartii jaartii qabduu fi jaarsa qabuu fi jaarsa hin qabne dubartii footoo isii halkan garagalchaa bulanii ganama gabbahanii afaan xuriidhaan dubartii teenya xureessu abbootii arrabsu bultii namaa agartee burjaajeessu kana rabbi haa qajeelchu kana rabbi haa qajeelchu aamin jee beekumsi akkasii hin jiru guyyaa tokko rasuulli alayhi salaatu wasalaam nama arrabsine da'waa keessatti nama arrabsinu hin jiru wallaalaa keenya akkatti gorfan nutiitu beeka akkatti sirreeffan nutiitu beeka beekaa keenya yoo ni irraanfate akkatti yaadachiisu nutiitu beeka nuuf dhiisa hawaasa keenya hin arrabsinaa hin burjaajeessinaa ati kaas gubbaa taa'ee isaan daawwateetuma isaan arrabsu shari'aan islaamaa yoomsi hayyamte kanati as gubbaa teessee dubartii footoo isii olii fi gad qaqqabdee laaluu shari'aan isa si hayyamteeti gabbaatee ganama eegalaaltee quftee booda ganama arrabsuu isa si hayyamte shari'aan islaamaa ayyu shari'atin haadha shari'aa nabi muhammad tamitun yoo shari'aati ummatti malee kanaafuu rabbi si haa qajeelchu abbaa wani dhaamachuu barbaannu hawaasni akka dhalootattis akka gandattis akka amantittis akka ollattis akka manguddoottis akka hundattuu nama hawaasa keenya arrabsu hadaraa rabbii gorfadha wallahi thumma wallah qarree fi qeerroo hedduudha qabnee taa'u jirran kagabbaanee ni arrabsina maqaa rabbitti si kakadha boori yoo rakkoon takka dhufte warri gandaa ilma ganda kiyyaa arrabsanii warri masjidaa sheekha masjida kiyyaa imaama masjida kiyyaa arrabsanii je'ee namni booru dubbatuun isaan oolamu nama kana hoo arraan tana maaliif afaan kee qabadhuu jechuu ni dadhabdan barbooru dhaggeeffadhu imaamni ol baheeti khutbaa irraa godha namni kun nama gaarii jaa yaa akhii nama gaarii isaa beeyne maaliif hin gorfanne nama yoo inni nama gaarii ta'e ati nama gaarii ta'uu isaa irraa dubbatuun sin barbaachisu bar namni gaarii rabbiin subhaanahu wa ta'ala hojii isaatu isa hima arraba isaatu isa hima gorsinee dadhabne nuti koreen masgidaa sanii gorfatuun dirqama keessani hawaasni masgida sanitti miseensa taatan gorfatuun dirqama keessani borummoo yoo nuti gabbaanee saaxil baasne nama kana akka hawaasattis nuun komatina akka masgidattis nuun komatina akka dhalootattis nuun komatina walii haa beeynu namni haga walii obsuu danda'utu jira jechuu ati imaamni masgidaa nama kana yoo si dhagee gorfadhu borummoo kanaa oltuutu si mudatuu danda'a nuti sababaa nama saniitiin masgidni tokkolleen akka nurraa tuqamu si barbaannu sababaa nama saniitiin hawaasnis akka tuqamu barbaannu nama saniifillee tumsa ta'uu barbaanna nama sanillee tiisuu barbaanna amantiin akkaataatti nama himanii jira amantiin akkaataatti nama gorsanii jira waliigalaami kanaafuu hadaraa rabbii nama dubartii teenya arrabsu takkalleen hayyamnu nama dubartii laal namni uleerraa hafuu danda'a dhaggeeffadhu dubartiin arrabarraa hafuu hin dandeessu kana hubadhu umrii isii arrabni sun dubartiin tun haadhowwan keenya dubra dhallee lafaa qabnu haadha manaa lafaa qabnu haboolee teenya isaanin malee addunyaan tun akka hin barenne beeke
osoo silaa isaan jiraachuu baatanii anaa fi ati akka hin jirre beeki. kana wadhu ummata rabbiin subhaanahu wa ta'aala rasuulli alayhi salaatu wassalaam eenyurra jaalatte je'in sahaabtichi haadhatoo je'in eenyurra jaalatte haadhatoo marraa lammaffaa eenyurra jaalatte haadhatoo sadaffaa ummata akkanatti afaan dheeratuun haadha namaati taate afaan itti dheeratte sun haadhatii illee ta'uu baattu haadha gartee gabricha rabbiidhaaf sujuuduuti dogoggora isaan dalagan illee yoo jiraate nutiitu fudhatarra nutiitu sirreeffata waraaj dubartii teenyarraa waraajjaa waraaj adraa no way irratti dhiifama walii godhuu hin dandeenyu yoo ati dhiifama fi godhuu barbaadde atummaan dhiifama lubbuu teetiif godhiiti waan barreessisan haqi waan dubbatteessan haqi hawaasa dhiifama bahii gaafadhu kana karaan kana gaawonni dhaamachuu barbaadu dhugaan isinii himan rabbi qofaan sodaadha dhugaa dubbaturraa dhugaa walitti himurraa sheeka taatus imaama gandaa taatus abbaa kiyya taatus haqa namatti hin dabrin qixa biltsiginnaadhaan qabsoo godhaa jirru qabsoo sitti goonaatis amantiin nama arrabsu takka illee hin jirtu amantiin islaamummaa tagabbaatee dhiira teessan abbaa manaa keessan dayyuusa jettee arrabsitu shari'aa islaamaa yoo taate shari'aa islaamaa hin qaraane sheekootii islaamaatis bakka buutee namni chaappaas hidhee waan kanarraa dubbadhu siin jee siin jiru yeroo kana keessatti waan hawaasa walitti itichu waan hawaasa tokko godhu waan hawaasa walitti gartee fira godhu yoo dubbachuu hin baanne callisii nurraa ta'i rakkoo keessa jirra taaziyaa keessa jirra madaa keessa jirra callisuu baattu immoo karaan itti wal callisiisan hedduutu jira akkaawuntii kee cufuudhaaf yeroo nurraan fudhatu hawaasa irraa si guruudhaaf yeroo nurraan fudhatu kan hubadhu yoo haqarratti rabbii kee sodaadhu qur'aanni akka sirratti bu'e qofatti nutti hin qara'in qur'aanni kanama hundaati rasuulli alayhi salaatu wassalaam kanama hundaati islaamummaan tanama hundaati islaamummaan akka ati qofti abbaa islaamaa taatetti namatti hin dubbatin this is my message yeroon akkana jedhu ani humna qabaadheetii miti ani beekumsa qabaadheetii miti garuu safuu qabnuutu na dubbisiisa kana hundaa'u safuu wal eeggatuun gaarii walirra ejjatu hin qabnu namni ati kalee arrabsite sun obboleetii tiyya haadha ilma namaati jaartii namaati haadha ilmaaniiti kana hubadhu obboleetii tiyya ta islaamaati abbaan manaa ati arrabsite sun utubaa duuda lafee hawaasa kanaati kana keessa sabuun hin jirtu dhugaa walitti himnaa deeroo dhugaa walitti yoo himne qofa imala dheertuu waliin deemuu dandeenya yoontaan waraaj yoontaan akkaawuntiin sun akka cufamu daqiiqa takka nurraan fudhatu akkaawuntii kee cufsiisuun taakka hawaasa kana akka lammada itti gabbaatee dubbatuun siifillee hin hayyamamne si uggurullee nun dhibu dhugumaan sin jaa kanaafu boru yoonii fi tarkaanfii fudhanne namni gandaan gabbaatanii ilma gandaa keenya akkana gootan nun jettan ilma gandaa keessanii yoo jaalattan gandummaadhaan yoo adeemtan taate arraan tana gandummaa teessaniif yaada yoo hawaasni masgiida keenya irratti roorristan kajattan taate masgiida waliin qabna masgiidni keessan qofaa miti waliin maallaqaa sitti baasne waliin masgiida sanis jaarre dhaggeeffadha masgiidni mana rabbiiti nama san gorfadha koreen gorfadha hayyoonni gorfadha manguddoon gorfadha hawwootiin gorfadha
gorfachuu baattan nutiitu akkaataa itti gorfatu beeka tarkaanfii barbaachisaa taate nama sana hawaasa irraa ugguruu fi akkaawuntii nama sana cufsuudhaaf daqiiqaa takkan duraan fudhatu. This is my humble suggestion yoo gorfattan. Dubbiin as biratti gandummaa miti. Nuti islaamummaaf dubbachuu jira as biratti takka. Lammaffaa ummata keenya irratti roorroo takka illee hin qeeballu. Roorroo arrabaatis roorroo amantii dahoo godhatanii ittiin nama gabroomsan sammuu namaa ittiin gartee abbiis godhan takka illee hin qaballu. Kanaaf Itoophiyaa jiraachuu dhiisnee Ameerikaa jiraachuu jirra. Dhaggeeffadhu. Ummata gartee sammuun isaanii bilisaa, garaan isaanii bilisaa, Rabbii bilisummaa irratti gabbaru ta'uu danda'uu qabna. Akka ati feetutti himti Islaamuun akka Rabbii fi Rasuul fedhutti himi. So kana gaa jabaadhanaaf dhaammadhe obsine kana booda walii obsuun hin jiru dhugaan isin hima. Dhugarratti Rabbii qofa ka sodaatan. Rabbii qofa sodaanne dhugaa walitti himuu danda'uu qabna. Ilaa yoom yaa akhi ilaa nama islaamuu irraa baqachiistan. Osoo Rasuulli irra jiraate wallahi isin uggura. Isin ugguraan sin jee da'awaa hin godhinaa jee nama dhugaa isinitti himuu dhabame. Hawaasni salaachistanii fi hin duuba salaatulleen maqaa amantiitiin kabajaa isinii godhee isin saalfatee ija isin raa qaqqabatee isin dubbatuuf qaanfate. Yoo dubbanne bubbe yoo callisne buqqee je sheeyamini biroo callisan buqqee dubbatan bubbe tanaaf dilarraa callisne obboleessoo maddiidhaan dubbanne garuu immoo sodaa takka malee dhugaa walitti himne sadarkaa wal ugguruu gahuu jirra jechuu. Ugguruu beeta wixii irra kaayu yoo du'e namni sun akka awwaalan yoo fuudhe yoo waa qabaate akka namni biran dheeyin waan takka keessatti illee hawaasa irraa akka zeeroo bahu godhuu dandeenya kana beekaa. Namni fakkeenyaaf anama folowara haa jennu folowara 200 qaba haa jiru fakkeenyaaf. Yaa akhi folowarri kun hundinuu na jaalataa miti laakiin inni naa kannu kun garii si taajjabuufi garii ati kana tuffateeti ka dhufee si laalu. Nama 20 oltuutu viidiyoo kiyya laalaa jennu. Namni 30 kun hundinuu viidiyoo kiyya kana jaalate si fakkaate kalaale. Maal ja'ana taajjabuuf laala gariin nama kana hubadhaa. Heddummini namaa viidiyoo keenya laalu isin hin dagin. Laayikii fi sheeringii namni hedduun godhu kun sin dagin. Namni si taajjabuuf si laala. Beekumsaaf si laalu namni yeroo garii kana hubadhu. Hayyi maal taatan kun isin hin dagin. Heddummini namni foolooreef jalaa qabdu kun akka jannata sinaqu akka azaabarraa si deebisu sin ta'in. Yaa akhi sumuunii takka kiraa mana keetii sirraan kafalu sumuunii takka kiraa mana keetii. Namni yoo beerumsa qabaate sirraa baratuu dhufa. Yoon taan si taajjabuuf dhufa. Sirratti ilaaluuf dhufa takka. Namni bakka sadii tokko si ilaaluu dhufa. Tokko sirratti ilaaluuf dhufa. Tokko siif ilaaluuf dhufa. Dhaggeeffadhu. Tokko si ilaaluuf dhufa. Tokko sirratti ilaaluuf dhufa. Tokko siif ilaaluuf dhufa. Sadii. Namni heddumminni nama viidiyoo kiyya mataa ilaalu jiru kun hundinuu na jaalata sitti hin fakkaatin. Garii dhugaa dubbadhus na arrabsuuf dhufte. Garii dhuguma san fudhattee hubattee dhaggeeffattee deemuuf dhufte. Garii mootummaatu ergee as keessa taa'ee dhaggeeffata. Karaa akkamiin isa kana uggurraa, karaa akkamiin isa kana akkaawuntii isaa irra dhaamsinaaf dhufti gariin. Kana hubadhu. Kanaafuu heddumminni namaas hin dagin. Dhugaa Rabbii dubbadhu. Dhugaa Rabbii himi. Amantii keessatti waan dhuunfaa namaa hin dubbatin. Waan dhuunfaa namaa waan eeda namni itti bule gabbaatee da'awaa miti kun. Ganda tokkoon jaara jettee biyya diigaa jirta. Sii jecha nuti manguddummaa taa'uu dadhabne wallaahi rabbal kaaba. Bakkaan deemutti ana hafuuraan dhabe dhugaan isin hima. Hafuuraan dhabe. Manguddummaan ta'e manguddummaa ummata biraarraa nu rakkisaa jirti. An dhaammadhe hawaasa gorfadha, manguddoo gorfadha, koree gorfadha, imaama gorfadhu.
gorfadhu borooni takka yoo dhufe nuti arrallee nama san dhaabbanne ni tiisina garuu immoo yoo akkaawuntii nama sanii cufame yoo namni sun hawaasarraa uggurame ani keessan jiru wallahi ala kanarraa waan ani qabu jiru osoo beeytanii akkana naan hin jettan itti mataa na dhukkubu jira ittiin arrafamu jira ittiin tumamu jira nu mataan kiyya nama sanii jecha jechuudha kana ol humna kiyyaa ol ta'ee jira wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nageenya jiraadha